Godina Wallaggaa Bahaatti ogeeyyii qonnaa aanaalee godinichaa 17 irraa walitti baba'aniif magaalaa Naqamteetti leenjiin qonnaa gannaa fudhataniiru. Bulchaan godina Wallaggaa Bahaa obbo Waggaarii Nagaraa waltajjii leenjii kanarratti argamuun yaada laataniin badhaadhina maatii mirkaneessuuf jiruuf jireenya qonnaan bulaa fooyyessuudhaan fayyadamummaa dinagdee qonnaan bulaa dhugoomsuuf hojiin ogeeyyii qonnaatiin hojjetamaa jiru jajjabeessaa ta'uu kaasan. Ogeeyyiin qonnaa leenjii kanaa fudhatanis hojii misoomaa qonnaa fuula duraa keenya jiru irratti gahee ogummaa isaanii bahachuudhaan akka qabanis dhaamaniiru. Oromoon kan barbaadu dinagdee akka qabeessa dinagdee hundirraa fayyadamaa ta'uu danda'u. Kanaafuu hanga danda'amaa ta'etti fayyadamummaan nama hundaa amma dhamaatiisa, amma hirmaannaasaa, amma tattaaffiisaa kan keessatti mirkanaa'u. Isa kanaaf immoo sirni nama hundaa maatii hunda badhaadhaa gochuu danda'u. Sirna ekstenshinii keenyaan, imaammata qonnaa keenyaan, tarsiima qonnaa keenyaan qabatamee qe'ee nama hundaa fi jiruuf jireenya nama hundaa kan qaqqabu. Facaatiin isaas baadiyyaa qofattis utuu hin ta'in magaalattis waanuma baadiyyaatti mirkaneessuu hin danda'amu sana mirkaneessuun akka danda'amu toora kanaan qabatamee hojiin gurguddaan hojjetamaa ture. Mala qonnaa ammayyeessuun karaa maakanaayzeeshiniin gaggeessuuf ilaalcha ogeessaa jijjiiruu, wabii nyaataa mirkaneessuu fi dinagdee qonnaan bulaa fooyyessuu keessatti gaheen ogeessota qonnaa olaanaadha kan jedhan immoo itti gaafatamaan waajjira qonnaa godinichaa obbo Asfaaw Hambisaati. Ogeessi dandeettii isaa cimuu waan qabuuf kanaatiif ogeessi sadarkaa gandarra jiran hojjetaa misoomaa kan ta'an jechuudha. Guyyaa 6 fi leenjii kana fudhachaa jiru. Kanaatiif ergi leenjii booddee ogummaa kan dura qaban irratti leenjii margatanii himmachuudha. Dandeettii isaanii wanta isaan cimsatanii achi deebi'an jechuudha. Qonnaan bulaadhaaf tajaajila gahaa ta'e mata dureewwan garaagaraa kenname irratti keessumaa kilaasteraa oomisha qonnaa irratti akkasumas immoo tiisiqeenyaan qonnaan bulaa keenya deeggaruudhaaf jechuudha. Akka isaan qophaa'anii fi kan qophaa'ee kennamaa jirudha. Ogeeyyiin qonnaa leenjii kana fudhatanis wixinee haaraa bahee hojiirra oolchuuf ejjennoo qabaachuu himuun leenjii fudhataniin deeggarsa ogummaa qaban irratti dabaluun qonnaan bultoota deeggaruuf qophii ta'uu isaanii dubbataniiru. Leenjii tarsiimoo qonnaa fi imaammata qonnaa irratti leenjii fudhachaa turre. Isa kanaaf bu'aan tarsiimoo qonnaa fi imaammanni qonnaa gaheen biyya keenya keessatti taphachaa jiruu fi akkuma kana naannoo Oromiyaa keessatti gaheen ba'aa jiru irratti leenjii bal'aa fudhachaa turre jechuudha. Kanaaf ogummaa keenya kallattii garaagaraatiin ogeessi kamiyyuu gahee irraa bahuu fi mootummaanis immoo wantoota barbaachisan galteewwan qonnaadhaaf barbaachisanii akkaataa barbaachisutti akka inni nu dhiyeessuu fi hubannoo bal'aa fi jijjiiramaaf kan hojjetamuu danda'u leenjii bal'aa fudhachaa turre jechuudha. Leenjii baay'ee barumsa bal'aa dabarsuu fi hojii gara fuula duraatti illee hojii nu hojjechiisuu danda'udha. Amma leenjii irratti leenjine kun achi deebinee hojii irratti hojjechuuf kallattii fi karaa sirrii nuu ta'e. Sakaleessa hojjenne sakaleessa qonnaan bulaa deeggarra irratti. Callaa guddistuu dhiyaatu lafa qabu wantoota danda'aman kana dhiyeessii karaa mootummaatiinis dhufee gama isaatiin kan dhiyaatu sana bifa akkamiitiin sirreeffachuu danda'u qaba kan jennu qonnaan bulaa sana barsiisuudhaan qonnaan bulaa sana bifa deeggarsaa bifa hordoffiitiin qonnaan bulaa kana leenjisuudhaa fi kuutannoo kootiin ittiin adeema jedheetan leenjii kanarraa barnoota fudhadhaa. Leenjii kana kan leenjii ofii koo qofaa miti qotee bulaa koo isaan wajjiniin hojjedhu kana jechuudha. Isaafillee akkaniin galee leenjii kennuudha akka nu badheetti.